jedhe maal taphatta bidaati afuuraan dhaladhe Ajjette yoom siin kunaan jedhe afuuraan ishi. Koy afuuraan hin dhalanneeti. afuura nama fooniti an maal akkamitti afuuraan dhaladhe nama kan afuuraan dhaladhe Taragaggana dhaggeeffatu. Naaniin abshir. Koy ande. Afuuraan hin dhalatteetta moo hin dhalanneeti? takkaas haasa'imii jedhe haasa'e itti fufi waan Ishi beekaa afuuraan dhalatteetta moo hin dhalanneen siin jedhe yookiin dhaladheera yookiin hin dhalanne. odeessii biti gaafa taraan alaatti sittani ma deebisni No, wal jalaa deebisnaa dhaggeeffadhu. Afuuraan dhalatte moo fooniin dhalatte atiin siin jedhe yookiin afuuraa yookiin fooniin naan jedhe. Garuu hin ba'iin qofa nan baqatin. dhugaa waaqayyoon bawwan osoo sa'aatii 25 Ishi ati afuuraan dhalatte moo ati afuuraan dhalatte fooniin dhalatteen siin jedhe. na gaafatte mini callise gaammoo Deebii yookiin afuuraan dhaladhe yookiin fooniin dhaladhe jedhe yeroo hin qabnu ka abbaa yeroo macaafa kana hundumaa gadi guurree dubbisnu hin qabnu waan ta'eef deebii gabaabaa na kenna yookiin afuuraan yookiin fooniin dhaladhe jedhi naa deebisi. Lakkii kana duwwaan deebisuun jedhe ibsa gahaa godheen siilaadha dhaggeeffadhu. Michuu afuura moo fooniin dhalatte michuu. Wanta Yesuusii fi anaan adda si godhu wanta anaa fi Yesuusiin adda nu godhuu fi wanta waaqaa fi Yesuusiin adda godhu gargar baaseen sitti hima. Natti nimiin anuu beekaa natti nimiin garuu ati waa'ee kanatti waa'ee Yesuus dhiisi ati afuuraan dhalatte amma afuuraan dhaladhe naan jettee turte mati. Hin jenneen akkas maali yoom afuuraan Ishi maaliin dhalatte fooniin dhalatte. Ani abbaa nama foonirraa dhaladhe Yesuus garuu afuuraan dhalatee kana baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha naa deebistee jirta. Isin warri afuura qulqulluu fi bishaanitti hin dhalanne matumaa mootummaa waaqayyootti galuu hin dandeessan kan jedhu Yesuus jissii dubbise warri afuuraan hin dhalanne kan jedhu. Afuuraan jechuun Yesuus keessa jiraachuu jechuudha. Kanaafidha Yesuus keessa jiraatu kanaan afuuraan. Jechuun hin jenne Yesuus keessa akkamitti jiraadha inni as hin jiru. Dhaggeeffadhu warri afuuraa fi bishaanitti hin dhalanne jireenya bara baraa hin qabdan kan jedhu yoon sii dubbise maal gootamu. Lakin Yesus asin jiru kan jettu ati Yesus asin jiru kan jettu waan as jira lafa dhaggeeffadhu eessayyuu jiraatu michuu kiyya I love you baay'ee jaalladha dhaggeeffadhu. Ati kuni macaafni kee afuuraaf bishaanitti kan hin dhalanne jireenya bara baraa hin qabaatu kan jedhu yoon sii fide maal jettan jedhe. Afuurichi Yesuusidha jechaa jira maan dhageenyatti. Okay ishi amanii kasammoo afuuraan dhaladhe jedhi amanii kasammoo. Inni jedhu suni amma jechuudhaan erga nama foon irraa dhaladhee ani erga nama foon dhaladhee erga afuura Yesuus sana fudhadhee erga Yesuusitti amanee nama afuuraa sana ta'ee amma bakka garan barbaadetti yoon deema karaan wadafiit no daandii sirriidha. Waa'ee karaa si gaafachaa jiru ammati afuurichatti dhalatteettaa waan siin jedhu. Afuuraan dhalatteettaa? Afuuraan hin dhalanne nama foon irraa dhaladhee nama foonitti na dhalche garuu mootummaa waaqayyootti galuu hin dandeessu siin jechaara. Warri afuura bishaanichatti hin dhalanne dhaggeeffadhu. Siin dubbisa shi dhaggeeffadhu. Macaafa siin dubbisa. Siin dubbisa. Siin dubbisa. Siin dubbisa. Siin dubbisa. Laga waliin dubbisiin. Lakke naan dubbisiin. Siin dubbisa michuu. Otoo deebbii kee siin laatiin dubbisiin michuu siin dubbisa macaafa siin dubbisa. Otoo deebbii kee siin laatiin naan dubbisiin siin dhagawan. Michuu macaafa kee siin dubbisa. Ana miti macaafa keetu jedhe siin dubbisa macaafa. Dhaggeeffadhu gaati yoo alaa ati waa'ee macaafaa miti waan na gaafatte yoon guutummaa guututti seeraan sii deebise deebar yoo sirrii miti ta'e na gaafatta an kanaa achi nan gaafatiin hin dubbisiinis garuu yoo kan kiyya macaafa kee hin fudhattu baay'ee inamantu macaafa keetti maan macaafa kee sobsiifta maan macaafa kee ishi afuuraan dhalatteetta moo hin dhalanneeti maaf dhageessu ati alaa. Loojikii sin naga'u kan loojikii yoo ta'e loojikii jennee haasa'uu dandeenya. Ragaa yoo ta'e ragaa jennee haasa'uu dandeenya. Ishi amma waa'ee ragaa nan gaafatini loojikaalii haasa'uuna ishi. Yesuus afuuraan dhalatee ilma waaqayyooti jenneerra. Loojikii barbaadde ta'een haasa'uuna. Ayyee loojikii haasofnu macaafatti namantu waan ta'eef loojikii haasofna. Macaafumatti amana garuu yoo taraan alattee yoon sii deebisaa deeme malee macaafichas yoon sii deebise malee zimni jettee anuma kee du'aa yoo haasofte sin dhaggeeffadhu. Okay. Haalaan gaarii maal irratti haasa'uu barbaadde? Ikkoo ammata akkam gochaa jirta beektaa ana isa nama foonii abbaan kosa beekamu nama tokkochuun nama dhuunfaa nama amma lubbuutiin jiru.
namarraan dhaladhee fi Yesuusii wal qixxeessaa jirta bara. Baay'ee gaariidha. Nuni afuura isaa wajjin wal qixxeessu nu laanne inni afuura anaa wajjin wal isin qixxeessu isinii kenneera hin jenne. Dhaggeeffadhu akkam ta'e beektaa? Erga dhaladhee anaan kan na dhalche nama dhuunfaa miti nama foonii jechuudha. Inni garuu kan dhalate hafuuraan mini. Okay. Akkas taanaan Addaam maal jedhare akkas taanaan Mitiin jedhe naa deebisi qadi Addaam dubartiin laarre kan hin dhalanne dhiirarraallee kan hin dhalanne maal haa jedhamulee akkas taanaan. Ati qoy Yesuus nama dhalcheera jechaa jirta moo kan amantuu ati akka Yesuus nama dhale jechaa jira namatu dhale jechaa jira namatu dhale jechaa jira. Abbaan Yesuus eenyu? Abbaa maalii qaba Yesuus abbaan qabu abbaa malee dhalate.